Yoyyaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraab. Egaa chaalenjiin keenya kan ji'a tokkoof turu akkuma itti fufeetti jira. Egaa appilikeeshinoota lama isin dhaqqabeetiin jira. Miipaasii fi akkanumallee Jooyoo Laayif akkaataa ittiin hojjechuu dandeenyu irratti mari'achaatiin jira, wajjin hojjechaatiin jira. So chaalenjiin keenya kan qarshii 16,000 yookaan immoo doolaara 100 akkuma itti fufeetti jira. Har'a immoo appilikeeshinii addaatiin isin dhufeetiin jira. Appilikeeshina kana baay'een keessan ni beektan. Garuu kan qabadhee isin dhufeef doolaara baay'ee kanaan dura irraa baasee waan itti fayyadameef. So doolaara xiqqoollee baafachuu dandeessan. So kanaaf appilikeeshina kanarra egaa gosa baay'eedhaan baafachuu dandeessanii. Appilikeeshinni kun doolaara baay'ee baafachuu dandeessan. Namoota baay'eedhaaf invite yoo gochuu yoo dandeessan, namoota baay'ee affeeruu yoo dandeessanii fi yeroo hunda yoo kan hojjetan taate immoo guruppii yeroo banatanitti doolaara 10 isiniif kenna. An kanaan dura doolaara duwwaa tuqaa takka irraa baaseetiin jira. Akkuma asirratti argatan doolaara 3.6 irraa baaseetiin jira. Asirratti immoo doolaara 9 irraa baaseetiin jira. Doolaara 10 naaf kenne. Egaa ammas kan irraa baasu adeemsa keessatti kan ilaalu ta'a jechuudha. So walumaa galatti doolaara 14 15 naannoo sanarraa hojjedheetiin jira. So bilbila lama sadii yoo qabaattan akkaawuntii garaagaraa bantanii itti fayyadamuu dandeessan isa gara. Rakkoon inni qabu garuu maal akka ta'e isiniin dhaqqaba. Egaa akkaataa ittiin banattan, akkaataa ittiin veerifaayi gochuu dandeessan, maal hojjechuu dandeessan, akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu isiniif ibseetiin jira. Har'a garuu doolaara baay'ee hojjechuudhaaf maal gochuu qabdan? Haayifaamii irratti jechuudha. So haayifaamii irratti doolaara baay'ee argachuudhaaf maal gochuu qabdan kan jedhu isiniin dhaqqaba. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati. Kan teekinooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuun hin irraanfatinaadha. Egaa chaalenjii doolaara 100tiin jalqabneetiin jira maqaa YouTube chaanaalii Soof Maraabiitiin. So doolaara kana hundi keenya hojjechuu ni dandeenya jenneetiin chaalenjii gochaatiin kan jirru. Anis isin wajjin hojjechaa isinis hojjechaatiin kan jirru jechuudha. So live irratti illee seenneetii wajjin mari'achaatiin jirra. Akkanumallee bootoom irratti jechuudha baay'een keessan ni beektanii. Rakkoo isin qunname hundayyuu warroonni kafaltan keessattuu kafaltii keessan fii xiqqoo taate takka warroonni kafaltan egaa waa hundayyuu jechuudha karaa ittiin baafattan isiniin qopheessuu akkaataa itti hojjettan isinii haala mijeessuu warroonni immoo karaa yuutuubiitiin viidiyoo adda addaatiin na daawwachaatiin jirtan immoo viidiyoo san ilaaltanii hojjechuu dandeessan isinis isaan kuwwan immoo gargara laayivii seenaa pilaatfoormiiwwan kanneen irratti illee laayivii wajjin seenaatiin jirra taaskiiwwan hojjechuu qabdan maal sirreeffachuu yoo sirreeffatan doolaara baay'ee walitti sassaabachuu dandeessan kan jedhu bal'inaa wajjin ilaalaatiin jirra chaalenjii gochaatiin jira sadaffaa irratti kan qabanne immoo appilikeeshina ji'a kana keessatti hojjanne jenni keessaa haayifaamiin isa tokkodha itti aansinee immoo poppoodha poppoo baay'een keessan beektanii isas bal'inaan ilaalaa jechuudha. So haayifaamii irraa doolaara bareeda argachuudhaaf maal gochuu qabdan kan jedhu har'a isiniin dhaqqaba. Haayifaamiin baay'ee bantanii dhiisuu dandeessan laayivii yeroo teessan akka gaariitti isiniif kafaluu kan danda'udha. So hedduu tokko salphaa kan ta'edha appilikeeshinni kun garuu namoonni baay'een irraa hin beektan waan ta'eef waa'ee isaa hubannoo bal'aa hin qabdan waan ta'eef hedduu tokko rakkachaatiin jirtanii karaan ittiin baafattanillee hedduu tokko salphaadha. Steeppii tokko isinitti haayimarra. Haayifaamii appilikeeshina jedhamu baay'een keessan akkaawuntii garaagaraa banadhaatii itti fayyadamaadha. Bilbila lama sadii yoo qabaattan veerifikeeshinii ashaaraa isiniin gaafatu akkanumallee naashinaal ID isiniin gaafatu akkaawuntii qofa banatanii akkaawuntii akkamitti banachuu dandeessan akkamitti hojjechuu dandeessan kan jedhu viidiyoowwan kanneen ilaalaadha. Garuu haayifaamii erga banattanii kaatanii wanti isin dirqama gochuu qabdan doolaara baay'ee argachuudhaaf kileem kan gootan taaskiiwwan garaagaraatu jira. Taaskiiwwan sanneen hojjedhaadha. Lammaffaa irratti immoo Playmate konta jedhamutu jira yookaan immoo Facebook irratti aad akka jennu YouTube irratti subscribe akka jennu yookaan immoo Facebook irratti flow fi akkanumallee add friend ka jedhu akkuma jiru isa kanarratti maaltu jira jechuudha Playmate wanta jedhamutu jira. Playmate jechuun maalidha? Namni tokko Playmate erga gootanii add godhatanii add Playmate erga gootanii nama 5 guyyaa tokkotti isiniif eeyyama. Nama 5 sun immoo deebisee yeroo add isin godhe namtichi sunis jechuudha received yeroo isiniif godhe maal godha jechuudha. Egaa salphumatti namni sunis sanarraa kooyinii walitti sassaabata. Kooyinii kana daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 jechaa daqiiqaan ol guddachaatiin deema guyyaadhaan. Isa san isinis namni sunis walirraa argatan jechuudha. So Playmate irratti receive gootanii haala asirratti argatan jirtan kanaan receive gootanii fudhattanii jechuudha. Karaalee ittiin hojjechuu dandeessan bal'inaan irratti mari'anneetiin jira waan ta'eef. Jalqaba garuu akkaawuntii akka banatanii wantoota hojjechuu qabdan taaskiiwwan receive gochuu qabdan hundayyuu isiniif ibseetiin jira viidiyoowwan sanneen ilaaluu dandeessan. So haala saniin jechuudha. Inni biraa immoo karaan guddaan ashaanguliitii bitachuudhaan ashaanguliitiin sun yeroo isin hin jirretti akka walitti kooyinii walitti isin sassaabu gochuu dandeessa. Guruppii adda addaa irra seenuudhaan akkanumallee laayivii adda addaa irra seenuudhaan ni baatanii ergasii immoo ashaanguliitiin sun walitti isin sassaabaatiin turte jechuudha. So karaa kanatti fayyadamaadha. Wanti guddaan ashaanguliitii sana yoo
yoo bitattan laayivii banattaniillee yoo dhiistan yookaan immoo guruppii namarra seentanii yoo dhiiftan egaa ashangullitii walitti isinii sassaabdii karaa salphaa ta'een argattan. So withdraw gochuu kan dandeessan immoo akkamitti kan jedhu isiniin dhaqqaba. Egaa withdraw gochuudhaaf iFarm irratti karaan itti withdraw gochuu dandeessan. Salphumatti withdraw kan jettu irratti kilikii yeroo gootan egaa salphumatti keessa yoo seentan withdraw gochuu kan dandeessan tokkoffaa karaa lamaan invite kan gootan fakkeenyaaf an tokko tuqaa 7 asirraa qaba amma. Dolara tokko torba kan namootaaf invite godhe. Namootaaf invite gochuun value guddaa qaba waan ta'eef isa kana withdraw gochuu danda'a. Gara coin itti illee exchange gochuu danda'a. Akkanumallee read package sidhaan kan argadhe 3.7 dha. Asirratti dolara 10 yeroo gahe baafachuu danda'a. Dolara 10. Asirratti garuu isin guyyaa jalqabaatiif duwwaa tuqaa takka baafachuu dandeessan. Guyyaa jalqabaatiif. Guyyaa 15 booda immoo duwwaa tuqaa 3 dolara baafachuu dandeessan. Jala kanatti isiniif barreessa. Akkanumallee dolara tokko baafachuudhaaf immoo guyyaa 30maaf iFarm irratti active ta'uu qabdanii jechuudha. So dolara hojjetan san guyyaa 30 erga guuttanii booda dolarri tokkoffaa ofirraa maal qabdi jechuudha. Baay'een keessan akkuma argitan lookii qabdi. Lookii san irraa baafachuu dandeessanii jechuudha. Dolara takkaa san yeroo geessan lookiin sun yeroo irraa free ta'etti direct dolara takkaa sanillee baafachuu dandeessan. Ergasii immoo kan biraa dolara 10 dha. Red package kun dolara 3.7 dha. Kan asirraa qabu dolara 10 yeroo gahe baafachuu danda'a. Withdraw gochuudhaan ni danda'a jechuudha. Asirratti immoo isa kana immoo kan invite friend reward kan jedhu kan gubbaa irratti argamu isin biratti duwwaa argisiisa. Yoo namaaf invite gootanii namoonni baay'een ittiin seeniin inni kun isiniif hin banamu. Nama baay'eedhaaf invite waan godheefi 1.7 dha. Kanaan dura asirratti 3 baaseetiin jira, 1 baaseetiin jira, 1.7 baaseetiin jira, kan adda addaatiin baaseetiin jira jechuudha. Akkaawuntii baay'ee qaba waan ta'eef. So isaan kanneen dolara baay'ee ta'a. Asirratti bantanii dhiiftan yoo bilbila keessan yeroo itti fayyadamne bantanii live irra seentanii redeemii san yookaan immoo ashangullitii san yoo bittan walitti isin sassaaba jechuudha. So viidiyoowwan darban ilaalaadha karaa ittiin hojjechuu dandeessan bal'inaan hojjetameetiin jira waan ta'eef. Gaafii yoo qabaattan immoo komentii irratti naaf barreessuu dandeessanii akkanumallee warroonni garee irratti argamtan garee irra seennee achirratti waliin mari'achuu dandeenya. Live irrallee ammaan booda ni seenna guruppii irra waan ta'eef sa'aatii 4 booda yeroo hundayyuu ni seenna. iFarm irrallee Poppo irrallee tartiibaan seenna. So kanaaf warroonni gaafachuu barbaadan yeroo seennetti ilaaluu dandeessan nu gaafachuu dandeessu wanta isin dhibe jechuudha. Karaa ittiin hojjettan karaa bal'aatu jira. Akkaataa ittiin hojjettantu isin dhibe waan ta'eef isa immoo guruppii irratti warroonni galmooftan hedduu tokko irraa fayyadamtan jechuudha. So inni kun dolara 10 yeroo ka'e direct baafachuu dandeessan. Inni kun garuu kan withdraw dhufu kun dolara duwwaa tuqaa 5 irraa kaastanii hanga barbaadan yoo ta'e baafachuu dandeessan. Directidha. Kan invitationidhaan dhufu isinin dhorkan isaan. Direct isiniif baasan jechuudha. Karaa ittiin hojjetan hedduu tokko salphaadha. Step isaa bal'inaan immoo irratti waliin mari'achaatiin deemna waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. iFarm irratti hojjedha. iFarm keessattuu akkaawuntii garaagaraa baafattanii akkaawuntii baay'ee banattanii yeroo jalqabaa san hanga dolara 2-3 sirriitti hojjechuu dandeessan. Dolara 2-3 san immoo duwwaa tuqaa tokko yeroo jalqabaa guyyaa jalqabaa baafattan. Duwwaa tuqaa 3 garuu torbaan tokkoof guyyaa torbaan booda baafattan. Akkanumallee tokko immoo baafachuudhaaf guyyaa ni laakkaa argitaniitiin jirtan. Unlock ta'eetiin dhufa guyyaa ni laakkaa. Guyyaa san laakkaa erga dhuftan ji'a tokko erga geettanii booda maal baafattan jechuudha salphumatti. Dolara takka sanillee direct baafachuu dandeessan. Kan namaaf invite gootan immoo direct baafachuu dandeessan. Akkanumallee kan biraa maalidha? Levelii 30 yoo darbitan immoo dolara 10 yoo guutan salphumatti baafachuu dandeessan. Egaa karaa kanneeniin hojjechuu dandeessan waan ta'eef akkaawuntii garaagaraa banachuudhaan irraa fayyadamaadha, irraa hojjedhaadha. Wanti isaa guddaan immoo asirratti dolara 10 kana giiftiidhaan naa kenna. Nama baay'eedhaaf invite yeroo gootan garee yoo qabaatan immoo guruppii create gochuu kanaan dura isin barsiisee jira. Irra deemuun barbaadu YouTube channel kan korratti argama. Linkiiwwan isin maxxansaatiin jira waan ta'eef isa sanneen ilaalaadha viidiyoowwan sanneen. So isaan yoo seentan immoo nama baay'eedhaaf yoo affeertan akkanumallee yeroo baay'ee yoo kan hojjetan taate live irra yoo seentan guruppii irra yoo seentan hedduu tokko dolara badhaasaa isiniif kenna dolara sanillee argachuu dandeessan. Isa asirratti argattanii jirtan immoo guruppii mataa keessanii yookaan immoo garee mataa keessanii ruumii mataa keessanii yoo bantan inni kun yoo guute dolara 10 isin badhaasa al tokkotti. Inni kun yeroo guute jechuudha. Isa kanallee wajjin ilaalaatiin deemna. Egaa kanarraa qabadhe kana fakkaata challenge keenya ammas itti fufeetiin jira. Egaa application biraa immoo yeroo biraa isiniif fida. Amma immoo kan irratti hojjennu iFarmidha. Live irra seenna guruppiidhaan hojjenna wajjin hojjenna. Warroonni qunnamuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaa fi adreesii kanaan qunnamtanii gaafii kamiyyuu gaafachuu dandeessanii. Warroonni garagarii kennatti illee immoo seenuu barbaadan egaa kaffaltii xiqqoo san kafaluudhaan seentanii wajjin walirraa fayyadamuu dandeenya. Karaa ittiin baafattan warroonni hin qabne iFarm wanti isin rakkisu guddaan iFarm adreesiin isaa al tokko yoo qabame isa san qofaan baafachuu dandeessan. Fakkeenyaaf an bilbila kanarraallee adreesii iFarmidhaan ni qaba akkaawuntii kanarraallee ni qaba isa kanarraa jechuudha. Isa amma irratti isin barsiise kanarraallee ni qaba. Isaan lamaan irraayyuu garuu garaagarummaan inni qabu maalidha? Kan isin beekuu qabdan maalidha? Asirratti illee kan qabu karaa Binance'itiin baafadha yoo ta'e isa kana immoo karaa Bybit'itiin baafadha.
So adreesiin tokko al tokko yoo qabame adreesii biraatiin baafachuu hin dandeessan. Namni biraa baafachuu hin danda'u adreesii sana irratti. Wanni isaa rakkoon sanidha. Maaliif namoonni baay'een akkaawuntii garaagaraa banatanii hojjetan jedhanii waan yaadaniif adreesiin tokko nam tokko qofaaf fayyada jechuudha. So Baayibiitii yoo qabaatan kan Baayibiitii itti fayyadamtan. Biitikeetis yoo qabaatan kan biitikeetii itti fayyadamtan akkaawuntii tokkoof jechuudha. Akkaawuntii tokkoof isa kaan fayyadamuun hin danda'amu gonkumayyuu. Akka isaan biraatii miti. Miipaasii fakkeenyaaf namoonni na biratti ergitanii baafataa jirtan anis ittiin baafachaa jira rakkoota kan qabu. Inni kun garuu adreesiin sun nam tokko yoo qabame kan biraa ittiin baafachuu hin dandeessan. Garaagarummaan jiru kanaadha. Egaa jabaadhaa hojjedhaa chaalenjichi keenya itti fufeetiin jira. Ammas doolaara 100 hojjechuudhaaf hedduu tokko jabaadhaa jira. Doolaara baay'ee hojjechaa jira gama kiyyaan. Isin immoo hangam hojjechaa kan jirtan ofii keessanii of laaluu dandeessanii an maaliif community baay'ees qaba waan ta'eef isinis community bal'ifadhaadha. WhatsApp banadhaa garee akkanumallee garee Telegiraama banadhaa guruppii chaanaala Telegiraama banadhaa TikTok irratti beeksifadhaa karaa adda addaatiin hojjechuu dandeessa waan ta'eef irraa fayyadamaadha isinin jedha. Yeroo jiru keessatti hojjettanii of jijjiiruudhaaf tattaafachuun dirqama keessanii yeroo teknooloojii fayyadamtanii immoo of jijjiiruudhaaf tattaafadhaadha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaan turaa isin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawwattan subscribe, like, share gochuun irraanfattinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Nagaan turaadha. Chaalenjii keenya akkuma itti fufeetti jira. Nagaatti.